ijoolleen isaanii immoo kabajatan daawwii sagara fagootti arge wanti kun immoo barabaraan dhalootatti itti bubee waan jiraatummaan jedhanii iddoo abboolii keetii ijoolleen siin dhalatanii maqaa kee dhalootatti dabarsanii yaadannoo ni taasisu jedhe abbootii kan jedhaman eenyuudha? አባቶች የተባሉ እነማን ናቸው? አቦተ ከንጀነመኒ አቦቲ ወረቀ ኩሞፋ ኬሳ አቦቲ ወረቀ ኩሞፋ ኬሳ ፈቆተርገኒ ለንሳቱረን ፈቆተርገኒ አብረቻቱረን ገሩ ጉያን ሳንዳን ጌሴቱን አርጊንደርበን አዳምና ካሰኒ አብዲሳነ ቱርተ አንቲ ውቱ ተስፋው ለአዳም ጀነኒ tokkos raajota olumaa kana abbootiin kakuma faadhaa waan isaan jedhanii fagootti arganii faarfachaa turan ajaa'iba mee tokko si yaadachiisu kan Isaayyaas jedhe maxaafa raajii Isaayyaas boqonnaa tokko sagal dubbistanii walaaltan akkas jedha mitiire sanyii gaariin suutuu naafuudhaa baatte sanyii gaarii sana waaqootu nu hambisuudhaa baatte silaa warra akka isaa dhoomii gamooraa tana lafarraa bannetu elaa akkana jedhe sanyii gaarii jedhe boqonnaa torba kudha furgubbaa irratti immoo akkas jedhe waaqayyo saba isaatiin mallattoo fayyinaa laata jedhee jalqaba maxaafa raajii Isaayyaas torba kudha furgubbaa irratti waaqayyo saba isaatiin mallattoo fayyinaa laata mallattoo fayyinaa inni kennu immoo jedhe durbi durbummaadhaan fooftaa Amaanu'eel indeessi jedhe Amaanu'eel jechuun immoo waaqayyo wajjin ta'e jechuudha jedhee gana fagootti ergee faarfate mallattoo fayyinaa mallattoo addaa jedhee jaagartanii jira. boqonnaa sagal gubbaa irratti immoo maal jedhee kunoo ilmi nu dhalate mucaatu argame innis mootii nagaatii gatiittii isaarraa ba'e guddaatu jira waaqa barabaraati jedhe mucaa nu deesse jedhee mootii barabaraa nu deesse jedhee aboon guddaan gatiittii isaarra jiru jedhee fagootti arganii faarfatan abbooti. boqonnaa kudhan gubbaa irratti immoo warra bu'aa dukkanaa keessa deemanii warra gaadii duudhuwaa jala jiraniif ifa guddaatu ba'e jedhe ifa deesse jedhee dubbatu baay'ee isaatuun kaasana jala hingaa akkas jedhanii warri kakuma keessaadhaa haarsaa turanii lallabaa turanii fagootti arganii kakuu haaraa keessatti kan kana mirkaneessee jira ijoollee isaanii kan jedhamanii barattoota. kanaaf abboota kan jedhaman warra raajiraajan sanaadha ijoollee kan jedhaman immoo barattoota yaadadhaa dubbii gooftaan jedhe elaa yaa barattoota ko jedhe wanta isin amma agartan kana arguudhaaf raajonni baay'een yaadaniiru hawwaniiru hin agarre garuu isin kana yaadamtanidha jedhe kanaaf abbootiin warra kakuma keessaadha ijoollee kan jedhaman barattoota jechaadha akka abbootii isaanii warra kakuma keessa kakuu haaraa keessa walitti ba'anii haala waaqayyo waan agenye jedhachaa turan faarfachaa turan leellisaa turanii afurra qulqulluudhaan kan guutumechaa turanii kanaadha. tokkos abboota kan jedhaman ammoo barattoota ijoollee kan jedhaman immoo isaanirraa kan baratanidha. warri barattoota irraa baratanii ijoollee isaanii jedhamu fakkeenyaaf qulqulluu Phexros irraa kan baratanii jalqabaa Qelemenxoosidha. Qelemenxoos akka barsiisaa isaati akka Phexros kitaaba lama barreesse kitaaba lama ni barreesse kitaaba ajaa'ibaati. kitaabni kun jiru beekaa warra saddeettan duukaa biyya Roomaattis Phaaphaasii ta'ee geggeessaa ture Qelemenxoos urgaa sanatti haadha keenya dubaroo maaramii kabajaa faarfachaa leellisaa ture. kanaaf iddoo abbootii keetiin godhanii ijoolleen si dhalatan jechuun dhiiga lammaffaa irratti tokkos jedhamee abbootii barattootaa isaanirraa kan baratan ijoollee isaanii jedhamu. ijoollee isaanirraa kan baratan immoo hayyoota ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን የምንላቸው እንደ ቅዱስ ያሬድ እኛ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እነ ቅዱስ ኤፍሬም እነ አባ ሕርያቆስ እነዛ ደግሞ የልጆቻቸው ልጆች ናቸው። ከነከባ ኤፍሬም ከነከባ ቁልቁሉ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከነከ ቁልቁሉ ያሬድ ከነከባ ሕርያቆስ ኢሳንም ወጆል ኢሳኒ ተደመነ አገርተኒ ከኒሳን ከና አጃኢባ मैं मጽሐፈ አባ ጊዮርጊስ በረሰ ላላ መጽሐፈ ዳት መጽሐፈ ወርተው በረሰ አንድ ከራደ ብራቁ ሁሉ ያሬድ ዋን ጀሬ በረሰ मैं ወከምራኒ ሳንከ ብራኒ ነገ ግብሳ
qoricha guddaa kan taate yeroo qorumsaadhaa yeroo fatanaadhaa hamileen kan namatti tolu kan nama jabeessu akkasa biraan ba'aa bifti seebisu qulqulluu yaadatu barreessa matsaafa suusa dhumaati gaafa gadaa miidheeguudhaaf jedhu taawwataaf tuntuun dhaabatee barreessa kan inni tokko sallametti tagumaa karaa dabraa abbaan Ibrahim kitaaba kuma tokko ol barreessan sana keessaa mee guddaa ta'e maara miidhaadhaa meeqa maxaafa abbaan Yaaqoob dubbisaadhaa dhaqataa ta'e maara isa jedhu isaan kun ijoollee isaanirraa warra baratan warra kana isaanirraa baranne barumsa isaanii qabanne iddoo isaanii dhaabanne yaa qulqulleetti nu kana ijoollee isaanii ta'utu immoo iddoo abbootii keetii ijoolleen si dhalatanii maqaa kee dhalootatti dabarsanii bara baraan ni yaadachiisu isaanirraa barreetoo yaadachaa jirra isin immoo qabadhaatii dhalootaaf dabarsaa isin immoo abboota jedhamtu gaafasa isin immoo dhiimmoo abboota jedhamtu caafataan kaa seenaan kaa sammuu ijoollee keessa kaa'uudhaan kaa abbootii nama turtan haadha Waaqayyo sababa fayyina keenya jedha waa'ee seenaa isheetti himaa daa'imatti na guddatanii iddoo keessan gaafa kaan isaan immoo abbaa jedhamu ijoolleetti immoo dabarsu hamma dhumaatee biyya lafaatti akkasitti maqaa kee dhalootatti dabarsu yaadachiisu yaa maatiiwwan Waaqayyoo haati keenya gadaadhaa irratti seenaa ishee cimaa yeroo gabaaboo kana keessatti dubbannee kan xumurus miti amma garuu seenaa tokkoon sinitti warri ishee jaallatanii ni eebbifamu nama Waaqayyo kan jaallatu ni eebbifama hin jaallatamu Waaqayyo Waaqa jaalalaa waan ta'eef nama Waaqayyo jaallate faana bu'ee kan deemu jarana galgalli isaan tola namni Waaqayyo immoo waadaan isaa qoricha siiniin isaa qoricha lameen isaa qoricha amma akkas gaafan siniin jedhu waa fakkaachuu danda'a egaa maatiiwwan Waaqayyoo giftii keenya dubaroo maaramiinii gaafa isheen du'a keessaa ol baatu kana yeroo Waaqayyo illee kabajaan ol baasu kana ammoo kan arge duumessa irratti Toomaasiin gaafa ergatii isheeti gaafa 16 sana gaafa ol baatu sana in turre isaan bira biyya Hindiiti kutaan lallaba isaatti deebee jiran achi turee biyaa jiru duumessa irratti faaruudhaan ergamoonni ol baasaa jiranii duumessa irratti arga bara durii keessaa konkolaataan hin jiru xiyyaan hin jiru Waaqayyo raajota isaa duumessaan geggeessa ture duumessatu baatee deematu kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu baay'ee isin kaasuu nan danda'a duumessa irra ol ba'aa ishee ol ba'aa jirtu duumessa irratti galaa jiru arge maali haadha koo eessa deemaa jirta jennaan seenaa ta'e ammaatti ani maalan balleesse maalin yakke gaafa gooftaan koo du'aa ka'ee sin agarre kan keessa nabi jechuudha jedhee gaafa gaddu hin gaddin sin immoo kan caalu sii kennaa jettee kafanatti barattoonni kafananii owwaalan sana laatte kafana kana fudhatee eebba kana fudhatee gara barattootaa dhufe gaafa gara barattootaa gaafa dhufu barattoonni waan ta'etti manii nama nuu jedhe dhaqaa goolli tokko sanatti agarsiisa akka isheen kaateen achirraa ilaala malee sin jettaniif nama nu jedhe ol ba'uu ishee awwaalamuu ishee sa'a arge sana dhostee jechaadha ati immoo gaafa gooftaan du'aa keessa mamte turte amma kotturatti agarsiifna jedhanii boolla qotanii qabatte agarsiisan boolli dhufaa maal taateetti yoo du'a keessaa kaatee gara mirga waaqatti ol baateetti yoo yeroo kana ture egaa Toomaas akkas jedha anos leeluu ilaallee akka mirkaneeffattaniif addunyaatti immoo qabatamaa goonee akka barattiin barsiifnu jedhee malee duumessa irratti eebbiftee ilaa kafana sinittiin kafattan naa laatteetti eebbistee jedhe galanni Waaqayyootiif haa ta'u yeroo kana barattoonni gammadanii kafana sana hiratanii kafana sana waasanii dhaabiratanii tokko yaadannoodhaaf lama eebbaaf sadaffaa immoo fayyinaaf hiratan amma
abbootiin keenya luboonni obboloonni keenya daakunoonni fannoo irratti dharbii maramu sun yaadannoo kafana dubaroo maarame sanaa yaadannoo qulqulluusaa bara bara jiraatu isin jedhe sila waan ta'e karaa dabraa immoo fayyinaadhaaf irratti yeroo isin jedhu eebbaaf irratti yeroo isin jedhu maal tarkinoo fayyisaachuu dandeessu yaadadhaa dubartii waggaa 12 dhiigni ishee cumaa ture Yoskiinaa kan jedhamtu huccuma gooftaa keenyaa tuqxee fayyiteetti kana kibinna dhagarraa tokkos namni waaqayyoo uffannaa isaa qoricha gaadidduu isaa qoricha lafeen isaa qoricha isin jedheetan jira mee lafeerraan ka'a lammaffaa masmootota boqonnaa 13 nama dubbistanii walaaltan lafeen Elsaa yeroo du'aa kaasuu agartu lafee du'aa lammaffaa mootota boqonnaa 5 kaastanii gaafa laaltan iddoo Elsaa dhaabbate biyyoon qoricha ta'ee gaafa namni fudhatee gaangoo namatti ta'ee irraa agartu lakkoofsa 7 kan qaaraa keessa immoo yoo dhuftan gaaddidduun Phexros nama waaqayyoo yeroo inni seexana baasu yeroo inni dhukkufataa baay'atootaa baafamee jira hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irraa kaasa arguu dandeessu. Karaa dabraa waa'ee qarqisoo ta'e hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 11 irratti qulqulluun Phaawulos lubi mataa isaatti shaashii marata shaashiin ni maratu sana namoonni kukkutatanii herbeen ittiin dabqaadhaatu kukkutatanii manatti fudhatanii galanii dhukkubsataa mana isaanii keessa jiru kan hafuura xuraa'aan qabeerra jiru sana gaafa kaan hafuura xuraanii yeebaa dhukkubataanii baay'ee dariidhaan waaqayyo ta'u jiran ifa yaade kanaaf iddoo fannaan nama waaqayyo nama fayyisu ta'e kafanni dubaroo maarame immoo hagam daran caalatti nama fayyisu kanaafis dinqii guddaa ittiin gochaa turaniiru kan dubaroo maariyaam yaadannoo ishee waadaa ishee nama fayyisaa yaadannoo ishee taasisuun nama fayyisaa fakkii ishees nama fayyisa kanaaf akkaataa kanaan godhan egaa barattoonni kan arganii raatanii seera tuman waggaa waggaadhaan amantoonni hundumtuudha hagayyoo tokko kaasee kan wanti nama daraa dhokkatetti namaa mul'atu iddoo biyya lafaa kanarraa immoo gara biyya waaqaatti kan itti dabaru filsataa jechuun fallasa biyya lafaa kanarraa gara biyya waaqaatti darbu kan ittiin darbaru waan ta'eef seenaan kun haa barreeffamu edda jedhanii kun waggaa waggaan yaadanuun kana taasifamu jedhan waggaa isaatti waggaa 1970 jecha gaafas waa'ee kana xumuranii gaafa 16 dhaqaan gooftaan Yesuus Kiristoos hunda isaanii lafaa ol fuudhee gara mana qulqullummaa samaa'itti geessee qindaasee qaddasee isaan qorrobsiise gaafa sana immoo dubaroo maarame gidduu isaanii taasisee ijoollee koo eebbifamaa warri kana gootan eebbifamaa jedhe maaloo galanni guddaan waaqayyo kanaaf ta'u galateeffadhaa kanaaf yaa maatiiwwan waaqayyoo ayyaanni har'aa kun ayyaana guddaadha nutillee kan hin oolledha nuti dubaroo maarame dinqisiisaadha egaa hundumti keenyas hin duuna duunee dura kiyaan kaanii mirga waaqayyo hin danda'a kan akka godhuuf kadhannaan dubaroo maariyaam waadaan qulqulloota ergamoota waaqayyoo arjummaan uumaa keenya sillaaseen wajjin haa ta'u seera tokkoon isinitti waadaan kiraa irratti cimaa yeroo baay'ee sinan dubbaa kana keessaniitu kana nama dubbadhu kun eenyuma bara keenya kana keessa miidiyaadhaan kan darbe magaalaa guddoo Ingiliz London keessatti kan godhan tokkoon isinitti hima abbaa manaa haadha mana amantaa tawaahidoo keessatti dhugaatti kan waaqayyoon amananii kan waaqayyo waaqessanii kan waaqayyo jaallate kan jaallatantu turan hojiidhaaf biyya Ingiliz kana deemanii jiraatu ijoollee sanis godhataniiru ijoollee isaanii keessaa isheen hangafaa mucaa waggaa 12 taateetti garuu isuma kanatti kaatee gurri isheen dhaga'u afaan isheen dubbatu waa'ee kanaatiif baay'ee mana qorichaa beekamaa fuudhaan deemanii
biyya guddate keessa jiru waan ta'eef biyya qoroome keessa jiru waan ta'eef fayyuu hin dandeenye. Haa ta'uuti garuu harmeen kun amma kan kana danda'u sabara kan kana danda'u baay'ee galanii waaqayyo kadhachuudha. Inni sila gurra namatti uume, inni sila afaan namatti uume, kan banuu danda'u cufuu danda'u isa qofaadha. Jettee abbaa manaa ishee mariisiftee ijoollee achumatti dhiiftee hagayya gaafa tokko as gara biyya Itoophiyaa dhuftee Inxooxxoo Kidaana biratti sabala guddaa lafa qabu sanatti dhuftee subaayee galte. Subaayee kana galtee torban lama gaafa ta'u gaafa 14dhaa haga sa'aatii qidaaseetti qaddasiinsee xumurame booda dhattee fakkii fuula giiftii keenya Maariyaam dura dhaabatte. Saashee mucaa ishee baattee gooftaa keenya baattee yeroo ginsii deemtu sana kan agarsiisu si dura dhaabatte. Dhaabattee akkas jette haadha koo Maariyaami haadha waadaa araaraa waadaa dhiifamaa si kadhadha. Si tanaa sana taasayi ati mucaa kee kana deesseetta baatteetta wajjin haasofteetta ati mucaa koo da'ee baadhee wajjin haasa'uu hin dadhabe. Amma si fuulduraan deeman mucaa koo dubbachuu dhaqnaa dubbachiisu. Ani isheen dhaga'u isheen na dhageessu hin deemu na taasan siide ati haadha jaalalaati garaan haalaati. Amma mucaan koo hiriyoonni isheedhaa mana barumsaa deemanii barataniiru. Hiriyaa isaa wajjin qabatanii gadi kolfanii haasa'u. Kan koo dudaa taatee teessi naa dubbachiisamu. Afaan ishee naa gadi gurra ishee naa saaqi jetti. Abbaani gabazii mana qulqullummaa sanaa qodaa karaarraa gaggaasanii dhiqadhaanii dhiqadhaanis karaarraa kaasee cuccufee gaafa boodhaaf jedhan harmeen dhaabattee haasaa jirti. Maaliif fakkii dubaroo Maariyaamitti fakkii Kidaana barachuutu dhaabata. Akka isheen bu'aa itti dubbachaa jirtu arganii isaanis matsaafa kadhannaa fudhanii gargaaruu jalqaban ba'aa horii baadhaa jedha waan ta'eef. Edda qindaaseen bahee booda sagalitti bahee qindaaseen sa'aatii 11 dhaabatti sa'aatii 2 dhaabata. Sa'aatii 2 booda bilbilamaaf London irraa gaafa kaastee ilaaltu abbaa manaa isheeti. Eessa jirtaa jedhee gaafata. Bu'aa sagalee gaddaan guutame dhageessisaa kunoo mana waaqayyoo keessaa yaadannoo Kidaana barateedhaan mana ijaarame keessaa dhaabadhee waa'ee mucaa kootii boo'ee kadhachaa jira jedhe. Egaa akkumaan immoo waan sitti ma dhagaye waan sitti ma dhagaye maaliin amma muraasa guddaan ishee qabata maaliin amma ijoollee kee kana fuudhee tananii mana kaafeetti keessaan jira. Kunoo ammuma kana mucaan keenya yeroo dheeraadhaaf gurri ishee duudhaatti lafaa ishee hidhaa ture. Abba jettee na waamte gara baleen ilaale maaliin gara jedhu kunoo harmee kan ilaali dhaabachaa jirti. Abaa kuka qabaa jirti gurra kuka qabaa jirti. Abbaa kee waan minaan jette gama dhalawaa tokko jiru. Eenyudha ishee garana dubaroo Maariyaam dagalanni waaqayyoo irra ta'u. Yeroo kanaa agartanii yeroo isheen irraa waamte isheen immoo gara sanatti deemtee hafuuraan deemtee gurra mucaa kanaa qaqqabdee afaan mucaa kanaa tuqxee abbaa kee waami jennaan abbaa ishee waamte. Maal inni jedhee gaafa galagal waa'ee harmee kanaa immoo itti haasofte. Ajaa'iba kanatu ta'e miidiyaatti darbee laafuun jaranaa keenya miidiyaatti darbeetu kan dhageeffame soba miti guddugaadha. Har'as taanaan jarana Kidaana biratti mul'attee nu eebbisti beekaa. Biyya Gibxii keessatti immoo bataskaana zayituun jedhamu irratti argamtee mul'atara dhaabattee nama eebbisaa turteettu gaafa rarraadha. Kitaaba irratti barreeffameera. Miidiyaa irraa in mul'atti har'as eessatti lafa namoota amantiidhaan jabaatanitti lafa namoonni araarsummaa ishee amanitti lafa namoonni dhugaadhumatti haadha waaqayyoo ta'uu ishee amananii waaqayyoodhaaf waaqummaa isaaf galata dhiyeessanitti lafa immoo yaadannoo isheetti mul'atti. Egaa yaa maatiiwwan waaqayyoo waa'ee haadha keenya dubaroo Maariyaamiin dubbatameen immoo ammas waadaa isheetiin waaqayyo nu haa fayyisu. Waadaa isheetiin biyya keenya haa yaadatu. Sagalee dhageenya lakkeetti nuuf haa qabsiisu.
ayyaana kanas ayyaana nagaa ayyaana gammachuu ayyaana eebbaa nuuf taasisu. Sagaleen kun kan dhukkubsatu nu fayyadu warra gaddaniif jajjabin warra laafaniif jabin warra fagaataniif een warra badaniif immoo akka isaan deebi'aniif jaba isaan nuuf haa ta'u. Dhaabatanii warra jiraniif immoo abbootu baasii bila caala mana isaa keessa bara baraan akka ittiin jabaan madaalaa waaqayyoon nuuf haa ta'u. Gammadaniitu waaqayyoon nuuf haa fudhatu. Arsaan abeelii guree nuuf haa fudhatu. Kitaan zakkaaraas hin taasisee nuuf haa fudhatu. Kennaa daandii maanguddoo daandii madiimmoo lamaa kan waaqayyoon nuuf haa fudhatu. Egaa dhaabadhaa. Ayyaana kanatti gammadaniitu. Mee ayyaana kanatti gammadee rabbaan jetta harka keessa ol kaasaa. Ayyaana kana ayyaana nagaa ayyaana gammachuu waaqayyoon nuuf haa taasisu. Yeroo mana keenyaa jiru jireenya keenyaa guutuu nuuf haa taasisu. Mee waggaa kanaan si ga'ee mana haaraa jalqabne kana xumurree keessatti eebbifamuudhaan kan nu barbaachisi galanni waaqayyoo haa ta'u. Mee warri gammadan gammachuu keessan agarsiisaa. Akka isin haa eebbisu.